Torban darbee waan na quunname utuu dhageessaniifira waan raajii tokkotu na quunname. Akkuma nama leeffadheenii buna dhuguu kaaffee tokko seene. Akkuma ol seeneen jaarsa biyyaa beekamaa ganda keenyaa tokko kaaffee sana keessa moggaa qabatanii taa'anii jiran arge. Jaarsi kun baay'ee kabajamoo fi jaallatamoodha. Naannoo keenyatti baay'ee beekamu. Namni isaan hin kabajneef hin jaallanne hin jiru. Qofaatti isaan argachuu koo dhugaan seene. Maal godhu garuu akkuma naqee isaan dubbisee bira taa'ee waa isaanitti dubbachuu jalqabuuni nagaa isaan gaafachuu jalqabuuni waan ani hin eegne tokko uumame. Waan uumame kun yeroo hundaa bara baraan sammuu kiyya keessaa waan badu natti hin fakkaatu. Hanga xumura viidiyoo kanaatti yoo na waliin turtanii ni buufattu malee hin kasaartanii. Waan quunname kanas irraa barattu yookaan immoo itti bohaartu jedhee yaada. Nagaa isin gaafachuu hin daganne bakkaa fi haala keessa jirtan maratti nagaan keessan dachaan haa baay'atan isiniin jedha. Maatii mana kanaa warri hin taane ammuma akka taatan isin hin gaafadha. Viidiyoo kanas laayikii gochuun waan eegaltaniif galatoomaan isiniin jedha. Kallattiidhaan gara viidiyoochaatti haceenu. Jaarsan kaaffee keessatti arge kana qofaatti argachuu kootti baay'een gammade. Sa'aatii tokko isaan waliin haasa'uun barumsa yuunivarsiitii keessatti waggaa tokkotti argatan kan caalu ta'uu Dr. Bashaatuun natti himtee turte. Maal godhu garuu muka jigu bira muka dhibutti jira akkuma jedhanii. Anumaa isaan bira gadi taa'ee dubbisuutti ka'u namichi nama qalbii dabarse fakkaatu tokko fiigee dhufee nu bira taa'e. Akkuma gadi taa'een nagaallee osoo nu hin gaafatin waraqaa tokko giibii isaa keessaa fuudhee isa waraqaa dadacha'e kana akka dadacha'uu isaa sirreessuun hiikuudhaan jaarsa kanatti akkas jedhe. Maqaa jaarsichaa waamee itti haasa'uu jalqabe jechuudha. Ati dhuguma jaarsa biyyaa yoo taate kana naaf hiiki. Shamarree yookaan intala namicha ollaa keessanaa jaalladheera. Xalayaan barreesseef intala kanaaf akkas jechuudhaan jedheetu xalayaa waraqaa irratti waraqaa dadachaasee keessanarra jiru dubbisuu eegale. Ati utuu bishaan taate si dhugeen gachiisa. Ati utuu midhaan taate si nyaadheen beela dhiisa. Ati utuu dhadhaa taate situ afaanii nan bu'u. Dhagaa taatee baddeekaa maal abbaa koo siif ta'u jedheeni barreesseef. Kana dhagaa taate jedhee gaaffii jaalala koo dhaga'uu waan diddeefi. Kanaafidha yeroo baay'een ishee gaafadhee na didde. Maal jettee akka naaf deebiste beektu? Jedhee lamaan keenya darabee erga nu ilaalee booda kan isheen jettee barreessitee fi dubbisuu itti fufe. Kan guyyaa na sobee halkan na gurguru, kan bu'aadhaaf jedhee kaayyoo isaa jijjiiru, harraba dammaatiin hayyuu kaayyoo namaa ani kanan sodaadhe bineensa akka namaa jettee naaf barreessite. Jedhee xarapheezaa rukute. Yeroo kana sakiyuritiin kaaffee sanaa dhufee saggoo namichaa qabee gadi baase. Jaarsichis namicha kana harka sakiyuritii keessaa nagaan baasuuf faana ba'anii. Anis isaan waliinan ba'e. Haala kanaan carraan ani jaarsicha waliin haasa'u gufate. Sana booda garuu
maal jedhanii akka gorsan yaaduun eegale. Eeyyee sana booda garuu ergan isaanirraa adda ba'ee booda jaarsi kun utuu haalli sun hin uumamne ta'e namicha qalbii dabarse kana, namicha maraataa kana akkam jedhanii gorsu laata jedheen yaadu eegale. Gorsuu, gorfamuu, gorsa kennuu, gorsa fudhachuu, abaluu, gorsa abaluuti kan jedhanii odeessan hundumtuu sammuu keessa na deddeebi'e. Dhugaadhumatti bara kana gorsa kan dhaga'u jira? Kan gorsa hin dhageenye garuu gowwaadha jedhama. Wanti jedhan sammuu keessa na deddeebi'e. Dhuguma kan gorsa didu gowwaadha. Tafkiin gaafa haran gowwaan gaafa gorsan itti hammaata jedhan. Eeyyee namni gowwaan tokko gaafa gorsaniti qabaa kan na dhiisaa jedha. Yeroo haraarsan yoo nama wajjin lolee nami gidduu galee dhiisii habbee jedhe yeroo sanatti hammaata. Gowwummaadha kaa. Garuu tafkiinis akkasuma. Tafkiin gaafa yeroo kaan callistee teessi gaafa ishee haruutti ka'aniti asiifalchi fenqalaachoo taphattiin utaalte asiifalchi gaafa sana hammaatti jechuudha. Nami gowwaanis akkasuma. Har'aa mata duree waa sadii jedhu jalatti gorsa kan fakkaatu tokko isiniif qabannee dhiyaanneerraa wal'aaltanii osoo hin taane isin yaadachiisuudhaaf mee waliin dhaggeeffannee itti haa bohaarru. Tokko waan sadiirraa of fageessi. Hinaaffaa, hamii fi hojii gadheerraa of fageessi. 2. Waan sadii barbaadi. Beekumsa, amala gaarii fi ajajamuu barbaadi. 3. Waan sadii qulqulluu taasisi. Qaama kee, uffata kee fi haasaa kee qulqulluu taasisi. 4. Waan sadii yaadadhu. Du'i jiraachuu, oolumaa namni siif oolee fi gorsa namooti siif kennan yaadadhu. 5. Namoota akaakuu sadii kabaji. Beektota, maatii kee fi maanguddoota kabaji. 6. Waan sadii qabaadhu. Amanamummaa, hojii gaarii fi amantii qabaadhu. Torba. Waan sadiirraa of fageessi. Liqii, guyyoomsuu yookaan waliin dha'uu fi nama tuffachuurraa of fageessi. 8. Waan sadii to'adhu. Harraba kee, dheekkamsa kee fi miira kee to'adhu. 9. Waan sadii kunuunsi. Jaalallee kee, haadha kee fi mucaa kee kunuunsi. 10. Waan sadii eeggadhu. Maqaa kee, biyya kee fi bilisummaa kee eeggadhu. Waan sadii kabaji. Aadaa kee, safuu fi duudhaa saba kee fi eenyummaa kee kabaji. 12. Waan sadii balaaleffadhu. Kan Oromoo amantaan qoodu, kan Oromoo lagaan qoodu, kan qabsoo Oromootti gufuu ta'u balaaleffadhu. Hanga yoo wanaatti nu waliin turtanitti taanaan itti bohaartaniittu yookaan ammoo waa qalbeeffattanii jirtu jennee amanna. Yoo jaallattan laayik godhaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa. Yaada qabdan asuma jalatti karaa koomentii nuuf barreessaan gaaffii keenya. Viidiyoo itti aanuun hanga wal agarruutti yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.